Dargaggoo Biqilaa Asfaaw barreessaa akkasumas qopheessaa fiilmii fi diraamaati. Armaan dura fiilmii afaan Oromoo 2 fi diraamaa televezyiinii tokko hordoftoota biraan gaheera. Dhugaa dubbachuuf fiilmiin afaan Oromoodhaan baay'inaan hojjetamaa hin jiru. Kun hir'ina isa guddaa fi akkuma industirii fiilmii Oromootti akka inni humna hin godhanne gabaa mataa isaatii akka hin uummanne ogeessota baay'ee akka hin horanne wantoota godhan keessaa fiilmiin afaan Oromootiin baay'inaan hojjetamuu dhabuu isaaniiti. Rakkoo guddaan isa kana gama biraadhaan seektara kanarratti qaama hundumtuu deeggarsa hin qabu. Akka abbummaatti namni industirii kana hogganu hin jiru. Waldaa akka mootummaattis akka dhuunfaattis waldaan fiilmii yookiin piroodiisara afaan Oromootiin hin jiru. Piroodiisara hin qabu taanaan immoo inni guddaan achi. Isa kanaaf akka namoonni baay'een industirii fiilmii Oromoo keessatti hin hirmaanne isa godhu keessaa isaan hangafaadha jedhee yaada kuni. Artiist Saamsoon Mokonnon Lataa adoolessa 16 bara 2014 kan fiilmii afaan Oromoo dabalataa eebbisiise. Egaa fiilmii kana irratti waan hedduutti dabarsineerraa taatota 50 ol irratti hirmaate parsantii 80 kan ta'an taatonni ijoollee haaraa fayyadamne waggaa 2 caalatti hirmaaneerraa maallaqa hedduus itti baasneerraa ijoollee haaraafis carraa banneerraa waaqayyo wajjin immoo nu milkaa'eera inni yaadna. Obbo Tasfaayee Mokonnon dhaabbata Saandiskraayib jedhamu kan ogeeyyii fiilmii leenjisuu irratti hojjetutti hojii gaggeessaadha. Oodiyensii isaanii murtaa'aadha. Fiilmiin afaan akkasiitiin hojjetamu mataan isaa akka yakkaatti haalatti ilaalamutu jira. Mana fiilmii argatanii mana fiilmii keessatti agarsiisuudhaa fi sanaaf sodaa guddaa godhatu. Maaliif akka isaan sodaatan naan hin galu. Aartiidha kan hojjetamu. Aartiin kun immoo biyyattii guddisa malee biyyattiin kunuunsu. Kanaaf waan akkasii jira. Obbo Mootummaa Asaffaa Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Daayirektoreetii Industirii Aadaa fi Aartiiti. Tokko fiilmiin afaan Oromoo kan quucaru jedhan sababa hidhati gabaa hundaa'e hin jirree fi jechaan himan. Garuu jedhu ogeeyyiin fiilmii eebbisuu qofaa odoo hin taane bakka agarsiisaa jirutti illee hin fayyadamanii jechuun komatu. Kan sidiin kuu fiilmii qofaa miti. Yaatumayyuu yoo fudhatte akka banamee eebbifamee jennaan fiilmii sana deebisanii irra deebi'anii akka inni mul'atu gochuu irratti hanqina jira. Erga eebbifamee booddee namni deebi'ee iddoo sanatti agarsiisuuf fedhii qabaatu hin jiru. Maaliif akka ta'e amma kana addaan baasee sababni isaa kanadha jechuu hin danda'amu. Gara fuulduraatti garuu dhimma kanarratti qorannoo goone haala inni lafa qabachuu danda'u uumuun hin danda'ama. Artiist Saamsoon fiilmii eebbisiiseef garuu manneetii sinimaa Finfinnee fi bakka biroo jiran gaafataa akka jiru dubbata. Sabtaayitilii nu gaafachaa jiru, sabtaayitiliis hojjechaa jirra. Kaayyoon keenyas seenaa Oromoo qofaan akka beekuu qabu. Namni biraas beekuu qaba gatii yaadnuu fi mana siimaa sadan tokko wajjin haasaa irraa ammas Finfinnee keessatti isa malee immoo Oromiyaa irratti naannofnee yoo nu milkaa'e immoo biyya alaas maaliif turuu hin goone. Wantoota hojii gaarii qabannee dhiyaanneerra seenaa keenyas akka addunyaatti akka Afrikaatti uummata biratti geessuu barbaadna. Kanaaf kunis wanta haaraadha. Finfinneetti kan argamu giddugalli aadaa Oromoo rakkoo kana furuuf qaama dhaabbate keessaa isa tokkodha. Erga hundaa'ee fiilmiiwwanii fi tiyaatiroota afaan Oromoo hedduun asitti eebbifamuu Obbo Geetuu Birranaa Direektarri olaanaan giddugalichaa himanii jiru. Kun ta'us ogeeyyiin fiilmii garuu galmi fiilmii eebbisiisuuf ijaarame kan giddugala aadaa Oromoo keessa jiru meeshaalee gahaa hin qabu jechuun komatu. Dhufee namni yeroo baay'ee akka mana kanaatti waan jiruun hin deeggaramne hin jiru tarii dogongoraan ta'uu danda'a jedhee yaada. Wanti dhugaan tokko jiru piroojeektarii hojii wal qabatee kanaan dura hojiin hojjetameeru tokko tureera. Yeroo sanatti dhaabbanni wanti kana hojjete jijjiirama hojiinis wal qabatee haala adda addaa hojiin wal qabatee qaamni ijaarsa kana raawwate yookaan immoo giddugala aadaa Oromoo keessatti kutaa fiilmii fi tiyaatiraa kana hojjeteen hojiin kontiraataa sun otoo hin xumuramne kan hafe maal jechuudha piroojeektarii achi keessatti hojjetame sun otoo hin hojjetiin faankshinaal otoo hin ta'in hafe jechuudha. Isa amma erga mootummaa jijjiiramaatii qaama adda addaa wajjin hin dubbannee gara bara kana keessatti jijjiirree yookaan immoo furmaata laannee fi
tajaajila kennuu akka qabu LCD'n sun jechuudha akka kennuuf hin goona. Haa ta'uuti malee inni waan hin jirreef garuu tajaajila addaa miti. Dargaggoo Biqilaas Fa'u fiilmii Saharaa dhiyeenya eebbisiise manneetii siinimaa Finfinnee keessatti agarsiisuuf itti jira. Seektarri kun akka guddatuufis mootummaa fi qaamni dhimmi ilaalu tumsuu qabaa jedha. Obbo Geetoo Birranaa Direektarri Olaanaa Giddugala Aadaa Oromoo akkasumas Obbo Mootummaa Asaffaa Aangawaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa mootummaan hojii fiilmii afaan Oromoo jabeessuu fi akaadamii takka ijaaruuf qorannoo irra jiraachuus ifoomsanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.